Hi guys, baga gara leencoo vision nagaan dhuftan. Chaanalii kana irratti viidiyoo editingii, content creation, lifestyle, motivation fi barnoota dijitaalaa afaan Oromootiin ni argattu. Ammatti viidiyoo editingii siif dhiyeenya. Viidiyoo editingii keenya paartii 2 irra geenyee jira. Chaanaliin kun na fayyada jettee yoo yaadde subscribe gochuun na faana. Viidiyoo editingii keenya paartii 1 keessatti video expression ratio, cut out, irrigation, transaction, overlay, remove BJ, resolution, frame rate, bit rate, exporting gochuun maal akka ta'e waliin ilaalla. Gara CapCut keenya keessa seennaa jechuudha. CapCut keenya keessa seennee new project goonee video keenya furannaa jechuudha. Videoon nuyi ammatti furannu video kana furannaa HD goonee aad godhannee kaataawwatii jechuun maal akka ta'e lafan barbaachisnee kutanii gatuu jechuudha. Mee ammatti viidiyoo kana adjust goona jalqaba kana irratti viidiyoon kun qulqullina ifa qulqulluu waan hin qabneefi ifa daballaa jechuudha. Ifa dabaluuf kana jala deemnee adjust isa jedhu kana tuqnaa jechuudha. Brightness ilaala yoo kana jalqaba hin goonu jenne filters isa jettu kana tuqnaa filtarii irra gashinee ilaallee isan wajjiniin hin deemu jennee yaadne furannaa jechuudha. Fakkeenya filtarii kana furannee ilaallaa filtariin kun yoo guute yoo irrate maal taasa jedhu ilaalleetu ni walakkeessa kana goonee select goonee babaanaa jechuudha. Amma viidiyoo keenya irra tuqannee adjust goonaa jechuudha. Ifa daballee ilaalla. Contrast hin guunne. Brightness guunnee ilaallee contrastii akkas goonaa jechuudha. Brilliance isa jedhu kanas goonaa in ilaallaa jechuudha. Sharpen. Charity. Viidiyoon keenya amma bareedina argataa jira jechuudha. Kana hunda keessaa kan barbaanne fayyadamuu danda'a. Shaadoo kana gaaddidduu wayii yoo qabaate ta'ee nuuf ifaa jechuudha. Temperature dhaga. Asirratti viidiyoo keenya irratti dhiibbaa adda kan qabu temperature goonee goonaa right goonaa jechuudha. Amma viidiyoon keenya qualitiin isaa sasilaarra bareedeeraa jechuudha. Amma viidiyoo keenya irra tuqannee xiqqoo zoom godhannee viidiyoo kana maqaatii cut goonee adjustment finneerraa transakshinii tunuufaa transakshinii gochuuf immoo iddoowwan cituu malanitti mucaan kun akkas gidduu godheeru kanatti asitti hin kunnaa split goonaa jechuudha. Lafa split jedheeru gidduu kana hin balleessinaa jechuudha. Viidiyoo kana irratti bifa kana nu uume jechuudha. Kana nu uume jechuudha. Asittis split goona. Transakshinii keenya gashuudhaaf iddoowwan viidiyoon ciccite kana hin tuqannaa jechuudha. Al tokko tuqannaa transakshinota hedduun nu dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf laayitii kan qabdu kana furanname. Iddoo transakshinii sanatti apply all goon. Iddoo mummurame irra apply to all clips nuuf jedheera jechuudha. Transakshiniin galeera jechuudha. Iddoowwan kana lamaanitti transakshiniin keenya galeera jechuudha. Effektii. Kanaafi
Transakshinii kana yoo barbaanne qayyaruu dandeenya. Yoo barbaanne kanatti qayyarame isa gara fuulduraa kan. Inni kun qayyarame. Akkas ta'e jechuudha. Indiingi kana loogoo CapCut kan jedhu kan yeroo viidiyoo keenya xumuraa irratti hin kutama yoomiyyuu. Akkas erga goonee booda kan nu hafu overlay. Overlay kanarratti maal overlay gochuu barbaanna? Fakkeenya amma suuraa ta'uu viidiyoo ta'uu gararratti overlay gochuu barbaanneera. Viidiyoo kan biraa dabaluu barbaanneera. Isa booda add overlay dhufa add overlay goota. Gara gaalarii keessa geessa. Yoo footoo barbaadde footoo lafa viidiyoo yoo barbaadde viidiyoo fakkeenya amma suuraa wayii gashina. Mee suuraa wayii gashinaa jechuudha. As keessaa suuraa daa'ima kanaa daballaa jechuudha. HD goonee furanna. Amma suuraan daa'ima kanaa dhufeera. Jala yoo barbaadde gad fiddaa, garraa yoo barbaadde garraa geessitaa, xiqqeessuu yoo barbaadde xiqqeessitaa. Akkasii jechuudha. Kun overlay jedhama. Lama overlay goonee jechuudha. Suuraan kun iddoo gabaabduu gidduutti dhufee darbu yoo jennee hin xiqqeeffannaa jechuudha. Kun overlay jedhama. Overlayin kanaa jechuudha. Overlay keenya kanaa delete goona. Overlay jechuun kanaa ilaalumaaf jecha malee overlayin yeroo waa'ee viidiyoo sana haasofnutti iddootti waa'ee viidiyoo sana gashuu barbaannetti lafa jecha waa'ee sanarra geessutti overlay goona jechuudha. Isarraa kan darbe immoo remove backgroundidha jechuudha. Background balleessuu jechuun amma fakkeenyaaf viidiyoo kanaa gara kan mucaan kunitti gara kana background balleessuu barbaanne BJ kan jettu dhufa. Remove BJ. Kunoo remove BJ kunootti jechuudha. Auto removal, custom removal, chroma key kan jedhu kana dhufa. Isaan keessaa auto removal kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Backgrounding keenya hin badee jechuudha lafa kanatti. Backgrounding kun hin qabu jechuudha. Gara kanatu qabaa garri kun backgrounding hin qabu jechuudha. Backgrounding keenya immoo deebisnaa kanaa jechuudha. Amma viidiyoo kana expert gochuudhaa fi wanti nurraa eegamu inni kan biraanii wanti nurraa eegamu resolutionidhaa fi frame rate sirreeffachuudha. Isaan immoo kanatu isee gararraa kana jirtu tuqannaa isaan kan argachuudhaa fi resolution kan jettu kun quality viidiyooti. Kun 1080 kun YouTube viidiyoo bareedaadha jechuudha. 2K yookaan 4K kan jedhu kun immoo garanatti yoo akkas bunne inni kun immoo qualitiin viidiyoo keenya bareedaa ta'a garuu GB guddaa ta'a jechuudha. Wantiniin keenya kun viidiyoon keenya kun kanaafi kanarra yoo taa'e nuuf bareedaadha jechuudha. Frame ratein immoo frame ratein 30 kanatu bareedaadha. 30 kun viidiyoon keenya smooth akka ta'u godha jechuudha. Yoo akkas hin ta'u ta'e viidiyoon keenya smooth hin ta'u kanarra yoo taa'e smooth ta'a jechuudha. Kanarra yoo taa'e immoo baay'ee smooth ta'a fiilmii adda addaa hojjechuudhaaf yeroo fiilmii wantoota adda addaa isa kanarratti hojjetama jechuudha. Garuu viidiyoo noormaalii fi yuutuubii, tiiktookii wantoota adda addaatii fi 30 kanarratti bareedaadha jechuudha. Biitireetiin kun immoo 20 kanarratti bareedaadha jechuudha. Isa booda viidiyoon keenya expert goonaa jechuudha. Erga kana finnee boodatu expert goonaa jechuudha. Expert gochuun immoo kana viidiyoo tokko expert hamma viidiyoon keenya expert godhee raawwatutti iskiriinii bilbila keenyaa cufuu hin qabnu jechuudha. Amma cufuu dandeenyaa jechuudha. Dangoonee raannee gaalarii keenya keessaa annee argannaa jechuudha. Kanaaf egaa viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu jedhee yaada. Viidiyoo dabalataatiin akkamitti transakshinii viidiyoowwan kwaalitii qabanii fi viidiyoowwan effektii adda addaa qaban akkamiin hojjetama isaa fi wantoota trend ta'an wantoota akka viidiyoo hawwatoo ta'an fiilmiiwwan adda addaa keessatti namoonni adda addaa fayyadamanii kii fireemii akkamitti fayyadamna kan jedhan waan hedduu waan barannuu fi
barreeffamoota akkamiin gashinaa, faarfannaa duukaa, jechoota adda addaa duukaa barreeffamni akkamiin galaa kan jedhu waan hedduun barannuu fi ammasitti chaanaalii kana saabskraayib naaf godhaan isiniin jedha. Galatoomaa baay'een isin jaalladha. Baay'ee.